Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajjin turan affeerraa kenna oduu biyya keessatiif biyya alaa ammee fi akkasumas oduu simbirtuu qabannee jirra isiniin kenna. Oduun jalqabaa mootummaan ijaarsa koondominiyeemii keessaa harka baafadhe jedhee jira. Mallaqas qusattan kanaan booda koondominiyeemiin hin jiru jechuudhaan ijjannoo isaa ibsee jira. Murteen kun immoo warroota qusataa turanii fi qusatuuf yaadanis mufachiisee jira. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun inni itti aanu lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo garaagaraatii fi gidiraa garaagaraatiif saaxilamanii turan 3,000 ol gara biyyaa deebifamanii jiru. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mootummaanis lola kana qolatuuf tarkaanfii garaagaraa fudhataa akka jiru beeksisuudhaan gara dhiha Oromiyaattis humnoota adda ta'an kan leenjii addaa qaban kan biyya alaatitti leenji'an Special Force jedhaman haala adda addaatii fi yookaan immoo tooftaalee garaagaraatiin akka bobbaases odeeffannoon kallattii garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Humna waraanaa mootummaan Special Force jechuudhaan gara dhiha Oromiyaatti ergeessi kiyyoo keessa galfatu kana dura isiniif himnee turre. Amma immoo kan to'atan akka jiru odeeffannoon nu ga'ee jira isiniin kenna. Oduun itti aanu hoogganaa mana amantaa Kaatoolikii Paaphaas Poop Firaans waggaa 88ffatti addunyaa kanarraa du'aan boqatee jira. Poop Firaans manguddoota addunyaa tanaa keessaa nama nagaa addunyaa tanaatiif fe'an nama bakka lolli galetti lolli akka dhaabatu sagalee ta'aa turanidha. Dabalata oduu isaanii isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Mootummaan koondominiyeemii keessaa harka baafadhe jedhee jira. Mallaqas qusattan yeroo ammaa kanatti koondominiyeemii argachuun hin danda'amu jedhee jira. Mootummaan akka jedhetti sababni koondominiyeemii keessa harka baafanneef idaa kaffallaa jira yookaan boondii kaffallaa jirra waan ta'eef mallaqa hin qabnu jedhee jira. Murteen mootummaa kun immoo namoota qusadhaa jedhanii qusataa turanii fi qusatuufis yaada qaban mufachiisee jira. Mootummaan boondii kaffallaa waan jirruuf mallaqa hin qabnu haa jedhu malee namoonni yaada garaagaraa dhiyeessaa jiru. Akka namoonni tokko tokko jedhanitti biyyattii keessatti lola waggaa 7 fi deemaa turee fi ammallee deemaa jiru wal qabatee diinagdeen biyyattii waan burkutaa'ee fi mootummaan waan hiyyoomeef bajata ittiin socho'u dhabuu irraa kan ka'e murtee kana murteesse jedhanii jiru. Lola waggootaaf biyyattii keessatti deemaa jiru irratti mootummaan bajata guddaa baasuudhaan meeshaa waraanaa bituudhaan lolli inni biyya keessatti gaggeessaa jiru diinagdee biyyattii burkuteessee jira. Jireenyi qaala'insi jireenya yeroo ammaa kanatti uummata rakkoo hamaa keessatti galchee jira. Kun immoo of duratti itti fufataanan biyyattiin tunu sadarkaa hin jiraanne irra gahuu dandeetti jechuudhaan namoonni yaada kan kennanii fi lolli biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabbachuu akka qabu akeekanii jiru. Namoonni gara biroollee akka jedhanitti biyyi waraana misoomte hin jirtu. Biyyi waraanni keessatti deemaa jiru guddina hin agarsiiftu. Hiyyummaadha bu'aan mootummaa Itoophiyaallee kanuma ta'e jechuudhaan yaada kennanii jiru. Kanaaf lolli biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabbachuu akka qabu isaan kunniinillee akeekanii jiru. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii turan 3,000 ol gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 3,285 biyya Saawudiitti dararaa garaagaraatiif akkasumas rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii turan gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiileen kunneen torban kanatti badallii xayyaaraa 9 deeggaramuun yookaan gargaaramuun gara biyyaatti kan deebifaman yoo ta'u, namoota gara biyyaatti deebifaman keessaa 2,747 dhiira, 508 dubartoota, 30 immoo daa'imman harma hodhanii fi 159 immoo ijoollee waggaa 18 gadi jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo balbala Finfinnee irratti haleellaa raawwatu beeksisee jira. Funyaanii fi
Balbala Finfinnee kan taate magaalaa Duukamitti haleellaa waajjira poolisii irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun beekamee jira. Haleellaa raawwateen tika mootummaa tokkoo fi poolisoota maqaa sakatta'aatiin uummata dararaa turanii fi uummata dararuuf bobba'aa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haaluma kanaan tika mootummaa tokkoo fi poolisoota 7 irratti haleellaa raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu akka dhaqqabsiise odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Haleellaan kun akkamitti bakka kanatti hanga kana deemamee taasifame yookaan raawwatame jechuudhaan mootummaan xooxeffatee jira. Oduun inni biraa humna addaa yookaan special force kan leenjii addaatii fi ga'umsa addaa hin qaban jedhee itti amane mootummaan Jaalmarroo qabuuf gara lixa Oromiyaatti bobbaase muraasni isaanii to'annoo jala ooluun beekamee jira. Jaalmarroo qabuuf mootummaan humna addaa yookaan special force biyya alaatti leenjii gahaa fudhatee fi ga'umsa qaba jedhee itti amane. Jaalmarroo akka qabaniif meeshaa ammayyaa Jaalmarroo habuuruu danda'u hidhachiisuun gara lixa Oromiyaatti bobbaasuu isin hin geennee turre. Akkasumas humni mootummaan gara lixa Oromiyaatti bobbaase kun kiyyoo keessa galus isin hin geennee turre. Akkasuma ta'ee jira. Ammatti yeroo kanatti humni mootummaan itti amanee fi special force jechuudhaan meeshaa ammayyaa Jaalmarroo ittiin adamsan hidhachiisuun bobbaase muraasni isaanii harka waraana bilisummaa Oromoo galee jedhamee jira. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsutti humna addaa yookaan special force kan gara lixa Oromiyaatti bobbaafaman kana keessaa gara Dambidollootti kan ergaman 23 jedhamee jira. 23 keessaa 3 waraana bilisummaa Oromoo harka galuun dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti inni kun kan jalqabaati miti. Kana duras yeroo hedduu humna addaatii fi akkasumas lammiilee biyya alaa dabalate haleellaa raawwatuu fi kallattii garaagaraatiin duulli addaa taasifamaa ture garuu hin milkoofne fi kunis hin milkaa'uuf jechuudhaan deebii kennee jira. Warroonni ammas haaluma baratameen kallattii saniin gadi ergaman kan duubatti deebi'an kan hin jirre akka ta'ee fi achumaan kan hafan akka ta'e eenyullee beekuu qaba jedhee jira. Kanaaf namoonni hedduun quuqama qaban yookaan quuqamni itti dhagamu hedduu sodaa jala galanii jiru. Sodaan tokkollee isinitti hin dhagamin jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiru. Oduu gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisuu itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun ebla 20,2025 kaaba Oromiyaa godina Wallootti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee jira. Humna haaraa leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture duula adda waraana kumaa jedhu sababeeffachuudhaan kan eebbise akka ta'es odeeffannoon naannicha irraa nu ga'e ibsee jira. Oduu gara kaaba Itoophiyaa irraa nu geettan immoo naannoo Amaaraatti lola mootummaa fi hidhattoota naannichaa gidduutti deemaa jiruun manni barumsaa hedduun cufatee barattoonni hedduun mana barnootaatiin ala yookaan barnootaan ala ta'uun himamee jira. Akka odeeffannoon naannoo sanirraa bahe ibsutti osoo nu lollu yookaan qabsoofnu barachuu fi barsiisuun hin jiru jechuudhaan hidhattoonni barsiisotaa fi barattoota irrattis haleellaa kan raawwataa turan akka ta'e odeeffannoon bahe ibsee jira. Barsiisonni qaama hidhateen ukkaamsanii erga fudhatamanii booda naannichatti dararaan garaagaraa kan irratti raawwatamaa ture akka ta'es beekamee jira. Haaluma kanaan tibba kanas viidiyoon barsiisota ukkaamsamanii fudhataman dararaa garaagaraa irratti raawwatamaa jiru agarsiisu miidiyaa hawaasaa kanarratti bal'inaan naannawaa jira. Kun immoo ijoo dubbii ta'ee jira. Akka viidiyoon sun agarsiisaa jirutti gochi suukaneessa fi dararaan hamaan barsiisota ukkaamsaman irratti raawwatamaa kan jiru akka agarsiisedha. Gara biraatiin biiroon barnoota naannoo Amaaraa manneen barnootaa irratti haleellaa raawwatameen manneen barnootaan hedduu diigamuudhaan hojiin ala akka ta'anii fi deebisee ijaaruuf immoo birrii biiliyeena 112 ol kan barbaachisu akka ta'e ibsee jira. Kuni kan naannoo Amaaraatti. Kan naannoo Oromiyaa hoo haalli naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa fi barataan keessa jiru maal fakkaata waan jiru odeeffannoon naannoo Oromiyaa irraa yeroo nu ga'etti qabannee kan dhuunfata. Walumaa galatti naannoon Oromiyaallee kana gadi kan hin taanedha. Barattoonni hedduun mana barumsaatti ala ta'anii jiru. Manni barnootaa hedduun immoo buufata waraana mootummaa ta'anii jiru. Hojii barnootaatiin ala ta'anii jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Garuu namni dhimma kanaaf dubbatu tokkollee kan hin jirre akka ta'e mul'ataa jira. Oduun itti aanu kun oduu gaddaati.
akkasumas oduu cabsaadha. Hoogganaan mana amantaa Kaatoolikii Phaaphaas Poop Firaans du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Poop Firaans har'a mana jireenya isaanii Baatikaanitti argamu keessatti boqochuu Baatikaan ibsitee jirti. Kaardinaal Faareel du'a Poop Firaans yeroo ibsan jaalatamuu obboloota gadda guddaa keessa ta'uun boqochuu qulqulluu abbaa keenya Firaans ibsuu dirqama jedhee jira. Poop Firaans manguddoo addunyaa irratti dhageettii qabanidha. Falmaa mirga namoomaa keessaa tokko kan ta'anidha. Manguddoon kun bara 1936 kan dhalatan yoo ta'u waggaa 88 isaanitti bara 2025tti addunyaa kanarraa lubbuun boqotanii jiru. Dhalootaan biyya Arjentiinaa kan turan namni kun addunyaa nagaa qabeettii uumuudhaaf ifaajee hedduu akka ifaajee himama. Lola addunyaa tanarratti gaggeeffamu hundaa akka dhaabatu sagalee ta'aa ture. Gabaabumatti addunyaan tun nama jabaa nagaa addunyaa tanaa hawwu tokko dhabdee jirti.